gartee balloo gabbaafne yeroo muraasa gartee balloo gabbaafne gartee karaa Abrahaam isa walumaanichi gargallu balloo abbaa haraaraati wajjin karaa Abrahaam akkachi gargallu du'aa ta'e san asirra obsaan isin injaa du'aa ta'e san cinaa dhaabbaddaa bakka jirtan mara du'aa godhaa balloo sagalee balloo rabbi nu dhageessu yaada. Ashamaa harka fuune daawwattoota hordoftoota keenya jirra jirtu isinin jechaa eegaa har'a wanni dhufneef gartee ammaas as baanee jirra wanni as baaneef wooma isin hubachiisuudha maalirra geessan jechuun keessan inni oolu maalirra jirtan balloo hidhamerraa mucaa wardaa kan beerraa maalirra geessan maalirra jirtan jechuun keessan hin oolamu. Kanaaf isinis waan nu gargaaru jirtan waan yaadaan du'aadhaan nu cinaa dhaabbachuutti jirtaniif tanaaf gaa waa isin hubachiisuun gaa daawwattoota keenya dirqama keenya ta'a. Kanaaf waa isin hubachiisu jirra daawwattoota gaa takka gadinteenya hojii ittuma jirra hojii hin dhaabne du'aayin teessanis bakka gayaa jirti. Hongoytuun intalti hongoo sun gartee miti laqaaqamtee jirti. Intalti sun laqaaqamtee amma qe'ee bara araadana wanti keessa nu lafa maali ta'e tartiib baantammoo najjaashimoo jara kun hundinuu kan walitti dhaadhabee waliidha. Tartiibii najjaashi zakkoo kaayaanii kaa gartee jawaajja keessa godhu jiruutu labbaleessa jara kun hundinuu walitti dha as deebiini jarri mana edaa kan nuti siraa gartee duraan beeynu gartee reefutti wanti sababni gartee dilaan laffaanee gartee eega reefu mana galle achi deebiini wanti taanee maal jarri mana edaa kan nu jijjiire hayya amma ganaa balloo arguun dinyu mana haaree sanitti beeka. Rabbiin gartee du'aayin daawwattootaa gartee du'aayin daawwattoota hojii irratti bareedduudhaa biite daawwattoota wanti as baanee gartee daawwattoota keenya du'aayin godhaa balloo rabbiin gartee miti hafuura isaa nu haa dhageessisu rabbi gartee bakka inni amma jiru kanaatti arguun dinyu hanga duraan gartee harkine gartee maraamaree ol dabarfame hanga duraan of seennee gartee isallee jabeessaa jiru si baafnaa maallaqa duraan qabnullee itti dadhaawannee jirra ana maqaa jarri kun hundinuu warri gartee nu biratti argitan kun hundinuu maallaqa waan qabnu hundaa itti dadhaawannee jira daawwattoota keenya rabbiin gartee nu cinaa dhaabbatu xiqqoo qabnu maallaqa waan fixannee jira dhuguma rabbii sanitti rabbiin gartee ni danda'a maallaqa waan achitti jara kanaas akkuma gartee biiftuu godhe kanatti tartiib baantamu najjaash baantamu jara kan hunda rabbi laafsheessee gartee miti isaan kan hundaa rabbi laafsheessee rabbiin gartee balloo godhu nu haa baasuu yaada du'aa ta'e nu cinaa dhaabbaddaa amaqee. Eegaa daawwattoota akkuma Khadir isin ibsetti yaada tokkumarra jirra yaanni keenya garaagaraatiin tokkumarra jirra irmijjaa fudhachaa jirra jara kana hunda ni baafna. Eega baafnee waan baafnuunii fi akkatti baafnu haala isaan itti baanu kanaas isin hubachuusin keenyan oolamu ammoo gubbaa aanneeti yaadaa fi waa hundaan intala falfaltuu ilmoo san qabdee ilmoo san akkasitti lubbuu fiddeef gaara keessa gurbaa maraataa abbuma silaa abba jaan san siirii itti gootee dhamaaftee intalma sanuu gartee dhamaa gurbaa san dhamaaftee gurbaan akka kana jiraa gurbaan ilmoo ifii dhale jala halkan gaara koo biraa fitinaa biraatii fayyadabarraa malee fayyaafirraa miti fayyadaba gaawwanni waan san hunda nama daleessisaa. Waan biiftuu naan jette maleen waan biiftuu waan naan jette takkallee uttimaan hin dalagaa yaa bara. Bar biiftuu harka galfattee. Koo biraa fitinaa biraatii fayyadabarraa malee fayyaafirraa miti fayyadaba gaawwanni waan san hunda nama daleessisaa. Waan biiftuu naan jette maleen waan biiftuu waan naan jette takkallee uttimaan hin dalagaa yaa bara. Bar biiftuu harka galfattee garteemi biiftuun osumaa biiftuun hin fayyane ishee sanillee Abrahaam sanillee harkaa fuunee wallaaluun dirqama keenya dirqama oromummaati nama rakkatumti cinaa dhaabbannee gartee miti balloo gabbaafnan karaa Abrahaamichi deemnee biiftuu masan isii keessa ciibsan gartee miti rabbi irratti si'aa ijoolleen Abrahaam biraa fuunee siirii san irraa hiinee gartee miti akka musiibaa gartee isin gartee shira isin irratti hojjette Abrahaam beekumsa isaan tokko godhan achi baafnee garsiifne akka Abrahaam gartee miti lubbuun keessatti taphatan keessaa huccisu godhuun keenya dirqama keenya dirqama oromummaati dawaan ta'e gartee qeebalamtee jirte alhamdulillah kagartee biiftuu kas godheen godhate rabbiin gartee mee rabbiin jabaadha beek namni rabbi raakaati waan dhabe qabu. Eegaa dhugaadha amma gaa daawwattoota isin ammoo haalarra geenye sheer laayik gootanii nama rakkachaa jiru daawwattoota akkuma keessanitti rakkachaa jiru akkuma keenya rakkachaa jiru ga'uun viidiyoo tana ga'uun gaariidha akka ammoo bakka irra geenye nutu isiniif himna isinii nu laalaadha bakka irra geenye biiftuun maalirra jirti biiftuu tana eenyuu qabee
maaltu hidhee nu hordofuun keessan waan dirqama ta'e ammoo biiftuu tana gaa nama isii fannise nama caccabsee kun amma sadarkaa ammarra jirtu kanaan ga'e tana abalu jennee isin himuun ni ulfaata. Ammoo hojii teenya hojii itti fufneeti hojiidhaan as geenyeen hojii abaluu kana godhee abaluu raanii akkana taate abaluu abaaree abaluutu abaaree kanannee waan taane jarri hundinuu haa walitti aanu akkasii kanatti booda akka goone gartanii inni adda baasuun nama dhiba garuu ni beeyna immoo nuti haala isin itti akkas taate ni beeyna isin adda baasuun isin dhiba hojii teenya yoo innees gaa nuti abbaan faarsu re'ee mucha lamaa hin ga'u jaanii kanaaf isinuu ni beeytan isinirra hin beeynu beekaa isiniin jenna biiftuus akkasi fannifnee jirra qabamte jaarsummaa isiisanuu mee akka isaaniin laallu kana maan laallu isaas waan san irraa hineeti waan san irraa hinee innummaanuu waan san irraa akka qulqullaa'ee waan san irraa qulqullaa'u goona kanaaf daawwattoota ammoo du'aan teessan akka daleeydees if beeka if gammada zaalimni akka isin jalaan baane du'aa teessan jalaan baanees beeka kanaaf waan irra ga'u teenyus bakka ga'u teenyus bakka irraa kaanee bakka ga'u teenyus nu arguuf jiraattan isinin jechaa nu hordofaan isinin jaa Khadiir ibsiif. Waan bareedaa jettanii akkasii nu hordofuun keessan gartee hanga muduraalee warri gartee ammallee dhaamsa dhaamachaa jirtan ni jirtan ka gartee Abrahaam san gartee miti amma intaltee laabsiste yaa amma Oromoo yekkasa lallabaa jiru san gartee miti Abrahaam sanis mucaalaa dhaqaa raayikaa Abrahaam illee dhaqaadha siirii sana raayikaa bishaan sanatti naqaa warra jechuun jirtanis amma nuti gartee balloo baabaa keenya gartee abbaa miskiina abbaa araaraa isa sanii qabamee nurraa maneedhaa jira isa kana jala araarafamu jirra maaliif waan hin dhaqqabne nageenya inshaallah rabbiin balloo gannuu baafnaan nuti gartee balluma sanii wajjinu sheeka sanis qabanne Abrahaam biraas ni daynaa bira geenya isaas hundaa wallaanne fayyifnee mana isaanitti ni galchina. Egaa guusadii moo afuriin bakka qismiidhaa yookaan bakka waajjira biyya tanaa tanaan bakka balloon ta'edhaa jiru kana guusadiin dhaqee irraan tana guyyaa irraan tanaati. Damaanaa fidaa jedhanii damaana tijaarii fidaa jedhanii damaana tijaarii kanaas ni geessina. Wanni takka hundinuu namni maallaqa gizee harkaa qabu hundinuu ni mijootee laaftuudha. Kanaaf waa takka yaadinaadhaa ni bahaa balloon isin jaalattan balloon isin gartee akka nama tokkootitti olaanaadhaa rabbumaa olaanaa immoo akka namaa biyya tana jirutti isaatutu isin keessa jireettanii eedan ni bahaa jala jirra. Baasuufillee jala jirra nama hidheessanillee hidhuufillee jala jirra jala dhaabbachuu jirra waa takka yaadinaadha. Kiyyuma rabaa maallaqa nyaatee gartee miti isa sana achi geessee maallaqa nyaatee beek biiftuurraa biiftuu maallaqa taanitee biiftuu maallaqa nyaachiftee isa sana eessiifte sanuu inni sun akka qadiyyaa qabu godhu jirra innummaan sunii akka jedhamu biiftuun afaanii qabamtee ciisu jirti akkuma isin argitan qaamni guutuu rabbii haalaaf sheetu himaanuu akka inni sunis gartee nuu gartee mana gartee murtiitti nu dhiyaatu isuma sanuu godhu jirra rabbiin irra isin waan suyyaadha nu cinaa dhaabbadhaadha anaa fi amma ka'ee fi jarri hanga tokko nama hanga tokko walbaan argi jirtanii Oromoon guutuun isin namaan kana bichaa namni balloon tola olaafee jiru osoo balloo ne lallabnu sagaleen gara nu galte osoo gartee Abrahaam jennee lallabnu nama kana gartee miti siraa balloon irra jiraate Abrahaam siraa irraa akkana ta'u jiru kana gartee mi akkuma isin kana duraa qabnee duraan mana galchine ammallee deebi'ee osoo nuti sheekaa fi duraaf biraayaanitti isa warda harkaa fi isa harkaa illee bi'ee siraa gaafa sankaa Abrahaam wallaan nu taane Abrahaam irraan tana fayyaan gartee ilmoo isaa wallaan na ta'a har'ammoo Abrahaam akka inni jiru hin argitanii balloollee bakka inni jiru hin argine balloo sagalee isaa tollee dhagoota dhabne du'aa hin ta'in gartee har'aan tana haala cinaa jiraattu akka gartee balloo gabbaafne yeroo muraasa gartee balloo gabbaafne gartee karaa Abrahaam isa walumaanuchi gargallu balloo abbaa haraaraati wajjin karaa Abrahaam akka achi gargallu du'aa ta'in asirra obsaan isin hin jaa du'aa ta'in cinaa dhaabbaddaa bakka jirtan mara du'aa godhaa balloo sagalee balloo rabbi nu argeessu jaadha. Kana achi anis wanni ni gartee Najjaashii fi wanta faadha maal laadummaate Najjaashii ammoo Najjaashii fi tartiib baannisanii tartiib Najjaashii tartiib ilillii baantan tun jarri kun biiftuu baanan tun
Khane zakko yaani zani qobbale isaa tokko samaraachuu jiru zani. Zakkoo sanii wajjin jirri kun ammoo buurri isaanii tokko haanni isaanii tokko walitti hidha. Walitti hidha akka wal keessa jiranii beeku. Bakka takkaa bobbaanii yaanni isaanii tokko uummata kan fidanii warra waan kana injifachuu deemu warra isaan kana ofirraa dhorkuu deemu warra ammaas isaan kana namarraa illee dhorkuu deemuutu gubbaa aanan injifatanii tara takka nama godhan lamada nama godhuu danda'anii isaanillee qabamanii akka isaan nama godhan kana daran ta'uun isaanii hin oolamu. Akka biiftuun kun biiftuudha akka fakkeenya fudhatan dhaamaaf daawwattu ta'enya. Akka biiftuudha fakkeenya fudhatan jaree uummanni sheeyitaanni uummanni siirii godhaa jiru kun uummanni abbaan shiraa kun biiftuudha fakkeenya haa taane biiftuu afaan asirii keechi deebi'ee qaamni kun harki kun laafshee jira. Itti aanee isaa laafshaa itti aanee gurra duuduutaa kun harkuuf teessanii itti aanee jiba jiquu teessi ganaa miilumaan lafa alkoota dhabuu teessi ganaa hamaa bakka sanitti girtee miti sagaraa bakka sanitti jalaa fuudhuutaan. Inshallah isni rabbi haala kaatiin namni rabbi irra kaayate waan dhaba qabu ammoo dhaamiif jara kanaaf. Ani immoo yaada addaatiin qabaa yaadni nan qabu nama gartee amma isaan kun miciyyoon tun jarri kan nama miidhu kun boru isaanillee gartee waan malee deebi'anii jedhanii sheena'u ta'anii boru as deebi'anii sheena'u ta'anii ammoo haala isaan itti sheenawan hojii bareedduudhaan takkitti duraa tana malee boodarra. Qabnaan gorfamanii waan kanarraa qabnaan nu harka keeyyadhaan himmi nu harka. Gorfamuun ni danda'amaanis ni gorfamanii ilmaan Oromooti isaanii ni kalaqa dalagan malee hamtuun isaan gartee musiibaan isaan nama buusan tun yoo isaan kanattu buufneenne osoo kaan deemnu kaan dhabnaa nama hedduudha waliin dhabna ammoo ni gorfanna qabnee gorfannaa inshallah wanti nuti gartee gaafa qabnee yaa leenjii fudhachiifnee gorsuun keenya. Isin bira ni gahaa daawwattoota keenya ilaa hangasitti nagayaa fayyaadhaan nu hordofaadhaa jabeessaa du'aa teessan cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha anaan qalman dhaammadhaa dubbii guddoo hin qabu. Assalaamu alaikum.